keetiin kan argatte sugaa abbaa keenya boonota raasi waamna yoomeyyuun jaallisnu abbaa maqaa ilmaa maqaa hafuura qulqulluu sadan waaqa tokkoon amiin. Eebbi mataa qulqullootaa irraa jira. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 10 lakkoofsa 6. Qulqullinni kee akka ergamoota Gabra Manfas Qidduus ati nuuf kadhadhu Waaqa kee biraati ati nu badhaasi jabina amantii. Qulqullinni kee akka ergamoota Gabra Manfas Qidduus ati nuuf kadhadhu Waaqa kee biraati ati nu badhaasi jabina amantii. Qulqullinni kee akka ergamoota Gabra Manfas Qidduus ati nuuf kadhadhu Waaqa kee biraati ati nu badhaasi jabina amantii. Qulqullinni kee akka ergamoota Gabra Manfas Qidduus ati nuuf kadhadhu Waaqa kee biraati ati nu badhaasi jabina amantii. Leenca jaatamaa fi nyaata isaa kan laatte waggaa 100 Noheef kan kadhatte har'as nu dhaabadhu biyya keenya eege jabina amantii ati nu badhaasi. Qulqullinni kee akka ergamoota Gabra Manfas Qidduus ati nuuf kadhadhu Waaqa kee biraati ati nu badhaasi jabina amantii. Ergama Waaqayyoon maqaan si mogga'e uffannaan kee abboo suuraa Waaqaa ta'e nama ajaa'ibsiisa hojiin ati hojjettu kadhannaa keen maaloo ati nu yaadadhu. Qulqullinni kee akka ergamoota Gabra Manfas Qidduus ati nuuf kadhadhu Waaqa kee biraati ati nu badhaasi jabina amantii. Dhaloonni kee abboo baay'ee ajaa'iba ijoollummaa keetiin kan argatte sugaa abbaa keenya boonota raasi waamna yoomeyyuun jaallisnu galata siif laanna. Qulqullinni kee akka ergamoota Gabra Manfas Qidduus ati nuuf kadhadhu Waaqa kee biraati ati nu badhaasi jabina amantii. Leenca jaatamaa fi nyaata isaa kan laatte waggaa 100 Noheef kan kadhatte har'as nu dhaabadhu biyya keenya eege jabina amantii ati nu badhaasi. Qulqullinni kee akka ergamoota Gabra Manfas Qidduus ati nuuf kadhadhu Waaqa kee biraati ati nu badhaasi jabina amantii. Qulqullinni kee akka ergamoota Gabra Manfas Qidduus ati nuuf kadhadhu Waaqa kee biraati
ate